kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a sirba beekamtii guddaa argachaa jiru kan Makkoobilii jedhu Andu'aalem Gosaatiin sirbame xiinxaluudhaaf seenaan gooticha itti yaamame maal akka ta'ee fi bu'uurri uummata Oromoo maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffachuutiin seenaa kana isiniif qopheessinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya jaalatamaa ta'a. Amma yeroo keenya songubin gara seenaa Makkoobiliitti dabarra. Sirbi Andu'aalem Gosaa Makkoobilii kan jedhu seenaa Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabu ka'umsa seenaa gootichaa irratti kan bu'uureffate irraa jalqabna. Sirbichi gootota Oromoo durii wareegama isaanii kanneen lafee isaaniitiin ummataaf iddoo bulchiinsaa yookiin seeraa mijeessan mirgaa fi bilisummaa dhiyeessan kan nutti agarsiisu kan nutti mul'isudha. Garuu Makkoobiliin eenyudha? Dhugumaan namamu seenaa fiikshinaal ta'e qofaadha. Waa'ee jireenya isaa fi fakkeenya gootummaa inni dhaalee aadaa Oromoo keessatti maalii fi akkamitti yaadatama? Sirbichi qixa kamiin eenyummaa Oromoo ammaa keessatti iddoo kan qabu ta'e? Maaliifis jaalatamummaa argate jennee sagantaa keenya jalqabna. Kanaalii kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan ittuma fufaa. Amma gara sagantaa seenaa fakkinaa fi dhaala Makkoobilii ilaalla. Makkoobilii seera hoogganaa fi raajii ta'uu isaa ifatti kan mul'atudha. Bakka murtii fi marii uummata Oromoo yeroo sanaatti barbaachisaa ture. Kunis sirna gadaa jalatti seerotaa fi bulchiinsa hawaasa Oromoo ta'e tajaajileera. Makkoobiliin seerota gadaa barsiisuu fi hawaasa bulchuudhaan sirna dimokiraatawaa ta'e hawaasa Oromoo keessatti bu'uura ta'uu fi mootummaa sirna qabu diriirsuu irratti hojjete. Seerri kun waggoota dheeraadhaaf bu'uura ta'e nagaa fi tasgabbii uummata Oromoo mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa godheera. Marri Makkoobiliin sirna gadaa babal'isuu fi itti fufiinsa isaa mirkaneessuudhaaf nama jabaa fi hoogganaa ta'e sirna hawaasaa irratti hojii guddaa hojjechuu isaa beeksisa. Seerota gadaa babal'isuudhaan dhaloota dhufuuf karaa kan saaqe ture. Andu'aalemis akkas jedheera. Kabajamtoota keenya, faayidaa Makkoobilii aadaa Oromoo keessatti qabu maali? Makkoobiliin gootummaa isaa qofaan osoo hin taane kan inni yaadatamu amantii jabaa safuu jedhamu irratti amanuu isaatiin. Safuun seera qofa osoo hin taane akkaataa namoonni wal kabajan, waliin hojjetan fi haala tasgabbaa keessatti uummata isaanii waliin jiraachuu qaban kan agarsiisudha. Makkoobilii safuun kennaa waaqaa irraa dhufe akka ta'etti ilaala. Akkasumas sirna bulchiinsa uummata Oromoo keessatti ittiin fayyadameera. Falaasama kanas waldhabbii hiikuudhaan walqixxummaa fi waliin jireenya Oromoo fi gabbaaroota isaan irratti dhiibbaa gochaa turan gidduutti mirkaneessuu danda'eera. Yeroo fincillii fi walitti bu'iinsi uumamu, yeroo immoo dhukkubbii fi tuffiin akka cimu ta'u, Makkoobilii safuu fayyadamuudhaan tasgabbii deebisee uummataa fi kabaja isaaniif bu'aa buusee ture. Inni
hojii guddaa gochuudhaan nageenyaa fi walqixxummaa hawaasa isaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabachaa turedha. Tokkoomuunii fi kabaja yeroo rakkoo keessatti faayidaa qabaachuu agarsiisaa ture. Mare Andu'aalem maal jedhe? Mootii gosa bangafaa qalbiisaa kam turafaa bokkuu nagaa lallabaa mirgaan daangaa qaqqaba. Makkoobiliin fedhii fi ilaalcha nageenyaaf tasgabbiif qabaatus dhugaan lafa irratti mul'atu garuu wal xaxaa ture. Bara 1618 uummanni gabbaaru mirga isaanii sarbamuunii fi namoonni isaanii akka garbaatti gurguramaa jiraachuu isaaniitiin fincila beekamaa jalqaban. Mootummaan naannawaa Innaariyaa fi Goojjam fa'aa isaan deeggaruu jalqaban. Bal'inaan yeroo biraa irratti waa'ee Innaariyaa ilaalla. Ammaaf garuu gara seeraa keenyaatti haa deebinu. Maarree duuti Makkoobilii akkuma sirbicha keessatti dhaga'uuf yaalletti ummata isaa eeguuf yemmuu tattaafatu akka sirbicha keessatti ibsaan fuuldura akka laalu. Jifuun eeboo goototaa dinaan falmee waraanuu fuuldura akka laalu kan jedhu sirna Makkoobilii keessatti ilaalcha inni gara fuulduraatiif qabu mul'isa. Kunis akka inni kallattii haaraa fi kaayyoo guddicha ummata Oromoo ittiin fuulduratti geessuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu isa kan agarsiisudha. Waan yeroo ammaa jiru irra darbee gara fuulduraatti nageenya, bilisummaa fi guddina ummataaf hojjechaa turuu isaa dabalataanis hoggansa isaa jabaa fi calaqqee gootummaa yeroo dheeraadhaaf tajaajiluu isaa agarsiisa irratti jechi inni simbirtuun biyyaa jedhu Makkoobiliin akka eegduu lafaa ta'ee tajaajila kennuu isaa kan ibsudha. Simbirtuun seenaa keessatti eegduu fi ittaanaan lubbuu lafaa fi aadaa saba ofii tikfatu fakkeesseeti kan sirbicha nuuf qopheesse. Makkoobilii akka gargaarsa eeggumsa ummata Oromoo ta'e lafa isaanii eenyummaa fi aadaa isaanii tikfatee ittisuu isaa mul'isa. Akkuma simbirtuun iddoo ol ka'e bakka hunda ilaaluu danda'u Makkoobiliin illee saba isaa balaa irraa hambisuudhaaf nama dammaqaa ture jedhamuudhaan hubatama. Walumaa galatti jechoonni inni simbirtuun biyyaa jedhu kun gootummaa fi ilaalcha guddaa Makkoobiliin qabu bakka lamatti qoonnee akka ilaallu nu gargaara. Innis gara fuulduraatti kaayyoo ummata isaa cimsee eeguu kan itti fufuu fi yeroo ammaatti lafa isaa eenyummaa fi aadaa isaa kan eegu gooticha fakkeessuu danda'udha. Makkoobiliin hoggansi isaa waraana qofa miti. Aadaa fi safuu tikfachuu keessattis fakkeenya olaanaa akka ta'e mul'isa. Seenaan Makkoobilii yeroo hunda kan hin dagatamnedha. Dhaloonni jireenyi isaa sirboota kan akka Makkoobiliifaatiin qofa osoo hin taane aadaa seenaa dubbifama uummata Oromoo keessatti leegaasiin isaa ittuma fufuutti jira. Sirbichi jabina, ogummaa fi jaalala uummataa ibsa. Makkoobiliin maqaa gootaa qofa osoo hin taane mallattoo cimaa fi hidhata jaalala tokkummaa fi biyyaaf falmuu wajjin qabu nu agarsiisa. Jireenyi isaas sirbi kunis seenaa Oromoo fi eenyummaa keenya akka seenaatti kan nuuf dhiyeessudha. Jifuun eeboo goototaa diinaan falmee waraanu. Jechoonni kun cimina hojii fi hoggansa isaa irratti kan xiyyeeffatudha. Seenaa isaa keessatti mootummaa fi nagaan waliin jiraachuu kan jabeessani filoosofii safuu ibsuu isaati. Safuun nageenyaa fi waliigaltee uummata Oromoo biratti cimsuudhaan yeroo ammaa illee
akka barbaachisu kan nu hubachiisudha. Seenaa Oromoo keessatti gumaacha jabaa gochuu isaatiinis kan yaadatamudha. Bokkuu nagaa lallaba mirgaan daangaa qaqqaba. Bokkuu nagaa lallabaa mirgaan daangaa qaqqaba. Bokkuu nagaa fi seera walii galtee odoo ilaalatti mirgaan argama. Jechoonni kun nagaa fi tokkummaa Oromoo irratti gumaacha Makkoobilii agarsiisudha. Yeroo tokkummaa fi wal harkaa fuudhinsa akka barbaachisu kan ibsudha. Seenaan Makkoobilii yeroo ammaa kanatti illee qooda guddaa qaba. Jireenyi isaa fi gochi isaa seenaa Oromoo keessatti haala wal harkaa fuudhinsaa fi wal gargaaruu ittiin ilaalludha. Akka waliigaltee fi tokkummaa Oromoo tiksuudhaaf gahee guddaa akka qabnu nuuf mul'isa. Makkoobilii abbaa duulaa Oromiyaa. Seenaan Makkoobilii bara baraan seenaa Oromoo keessatti kan yaadatamudha. Amma seenaa isaa yaadachuudhaan akka Oromoon tokkummaa fi eenyummaa isaa eegsifatu hojjechuu akka qabnu nu jajjabeessa. Waliigalaan sirbi Makkoobilii seenaa du'aan hin xumuramnedha. Sirna isaanii fi gocha isaarraa akkaataa Oromoo fi aadaa keenya waliin walqixxummaadhaan tiksuu irratti yeroo ammaa akka dhaloota qubeedhaaf yaadannoo ta'uuf kan hojjetamedha. Sirbi guddaa kun maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Makkoobilii goota Oromoo fi aadaa keenya keessatti bakka olaanaa kan qabatudha. Fakkeenya of danda'u walqixxummaa fi eenyummaa aadaa kan agarsiisudha. Sirboota seenaa fi aadaa hunda keessa dhaala isaa wanta isaa irraa dhaallu jireenyi isaa qoodama dhaloota ammaa fi kan dhufan cimsuu keessatti gumaachi nuti qabnu maal akka ta'e kan nu beeksisudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya imala seenaa Makkoobilii waliin ta'uudhaan hanga ammaa waan na caqastaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo keenya gammachuudhaan akka ilaaltanii shakkii tokko hin qabnu. Yoo jaalattanis laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaanii fi yaada Makkoobiliin isiniif eenyu maal akka ta'e akka koomentii jalatti nuuf qooddan kabajaan isin gaafan. Horaa bulaa isin jaalan. Kun sagalee kitaabaati. Seenaa kana bareechee kan isiniif qopheesse ana Fu'aad Awwal.